Kutaawwan addunyaa OMN dhaqqabu marattuu nageenya keenya sina dhaqqabu washama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan saati kana qabannee dhiyaannee jirra. Hana Abrahaam Birruutu oduu isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo qabsoo Oromoo waggoota 50 baranaa wixinamtee galmaan gahuun gabrummaa uummanni Oromoo jala jirutti xumura gochuuf kutannoon qabsaa jiraachuu ibseeti jira. Waraanni kun duula xumura gabrummaa dhiyeenya labseen iddoowwan to'atetti hawaasaan simatamaa jira. Mariin imala qabsoo Oromoo fi egeree sabichaa giddugala godhatee hawaasa waliin taasifamaa jira. Yihuun Ingidaa gabaasa bal'aa qindeessee jira. Gantu gurallan kuma gota kenan nibamna kuma barata kenan nibamna kuma daldala kenan nibamna kuma yoromo nibamna bela debu min dilbi fan gantu farkallan billan oromiya rakaban oromiya biya nu oromiya tokko adam ban wali kon fanno ko motoro Ragaan fuula Tiwiitaraa dubbii himaa baawwa boodila addunyaa odaa tarbii irraa arganne akka mul'isutti viidiyoon kun simannaa uummanni godina Gujii aanaa gumii eeldalloo waraana bilisummaa Oromoo fi taasisee fi marii hawaasaa nichaa waliin taasifame kan mul'isudha. Waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 7 bara 2021 irraa eegalee godinaalee kibba lixaa fi giddugala Oromiyaatti sochii jajjabduu irra jiraachuu mul'isu ragaaleen kallattii garaagaraatiin nu qaqqaban. Waraanni kun imala gara magaalaa gara giddugala biyyaatti taasisaa jiruun milkiin tarkaanfachaa jiraachuu iddoowwan garaagaraa to'achuu fi iddoowwan to'atettis hawaasaan simatamaa jiraachuutu himamama. Godina Gujii aanaalee Liibanii fi gumii eeldallootti magaalota Bulbul, Malkaa Gubaa, Ardaa Badheeraa fi iddoowwan biroo to'achuun kan himamu waraanni bilisummaa Oromoo imala gara magaalaa guddoo godinichaa Nageelleetti taasisaa jirutti fufee galgala edaasii dhukaasni turuu dubbatu jiraattonni. Godinaalee Gujii lixaa fi Boorana keessattis sochii wal fakkaatu jiraachuu fi daandiin guddaan biyyoota Itoophiyaa fi Keeniyaa wal quunnamsiisullee waraana bilisummaa Oromoon to'atamuuf qarqararra gahee jiraachuutu himamama. Gama lixaan godinaalee Wallaggaa afran akkasumas Shawaa lixaa aanaalee Gindabaratii fi Holloota isheetti duulli waraanni bilisummaa Oromoo labse kun itti fufee jiraachuu iddoowwan garaagaraas waraana kanaan to'atamaa jiraachuun ibsameera. Daandiiwwan gurguddoon Gimbii Najjoo, Gimbii Dambidolloo, Gidaamii Asoosaa akkasumas Oromiyaa gama lixaan naannolee Beenishaangul Gumuz, Gambeellaa fi naannoo Amaaraatii wal quunnamsiisan iddoowwan hedduutti cufamanii waraana bilisummaa Oromootiin to'atamuutu himame. Bulchitoonni godinaalee Wallaggaa lixaa fi Qellem Wallaggaa dhimmicha irratti BBC fi deebii kennanis daandiin iddoo garaagaraatti cufamuu fi geejjibni addaan citee jiraachuu hinaalle. Giddugala Oromiyaa kaaba Shaggarichis sochiin waraana bilisummaa Oromoo kun itti fufee jiraachuun ibsameera. Gama biroon iddoowwan waraana bilisummaa Oromoon to'atamanitti mariin hawaasa waliin taasifamus itti fufeera. Marii kibba Oromiyaatti Cibraanii Soddon Booroo hawaasa waliin taasisaniin uummanni Oromoo erga gadaansaa cabee sirna Minilik jalatti kufeeyas gabrummaa jala jiraachuu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo uummataaf ibsaniiru. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo gabrummaa kanatti xumura gochuun kaayyoo qabsoo Oromoo waggoota 50 baranaa wixinamte galmaan gahuudha. Gabrummaa kanatti yeroon xumura gochuuf ammoo tumsi hawaasaa murteessaadha jedhan. Akeekaaf kaayyoon kun akeeka dhugaa uummata Oromoo lafasaa namasaa mukasaa utuu nambisin bilisummaadhaan uummanni Oromoo akka jiraatu wareegama kaffaluu guyyaa elemoo qilxuun Harargee keessatti meeshaa dhukaas jalqabee kaayyoon adda bilisummaa Oromoo faajjii har'a nuti as keessatti dhaabne dhiigaaf lafee jaallaniidhaan dhaabate moggaa lamaan diimtuu gidduun magariisa urjii qara soddomaan marfamtee gidduu ishee odaa taate gad dhaabate sun akka qoosaatti namni guyyaa sana gad dhaabate jechuudha. Kun agarraa gannoota 50ffaa lakkoofsaa jira. Ammayyuu
galman keenya daandiirra jira jechuudha. Maaliif galman keenya kan jedhu gaaffii koo gaaffii keessan. Wareegama kana keessatti agam gatii kaffalaa jirra. Oromoo wajjin taanee qabsoo kana tumsaa jirra. Moo diina waliin taaneetu qabsoo kana hongeessaa jira jennee of gaafachuun dirqama uummata Oromoo cufaati. Qeerroon, qarreen, abboon, ayyoon qabsoo kana keessatti qooda fudhataa jirtu moo diina waliitu waraana keessatti dhukaasaa jirtu. Kun gaaffiidha. Duulli bobbaa xumura gabrummaa maqaa gameeyyii qabsaa'ota Oromoo Laggasaa Wagii, Taaddasaa Birruu, Nadhii Gammadaa, Elemoo Qilxoo fi Hasan Ahmeetti moggaafametti dhufee jiraachuus odeeffannoon dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo irraa argataa jirru ni mul'isa. Oduu walqabatuun waraanni bilisummaa Oromoo karaa guddicha Itoophiyaa fi Keeniyaa wal quunnamsiisuu cufuu akka danda'u himee jedha gaazexaan biyya Keeniyaa Nation Africa. Daandiin karaa Moyyalee kiiloomeetira 500 dheeratu kun ulaa guddaa ammayyaa Itoophiyaa Keeniyaan wal quunnamsiisuu yoo ta'u eebbifamee tajaajila kan eegale buddee darbee bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa argamanitti ture. Waraanichi sanbata darbee natti hime jedhee akka gabaasetti gaazexaan kun Ugurri karaa kanaa sochii walitti daldala biyyoota lamaanii ni miidha. Yoo kun ta'e yeroo jalqabaatiif waraanni Itoophiyaa keessaa rakkoo Keeniyaa akkanumallee ollaa Itoophiyaa Sudaan kibbaa ta'uuf jira jedha gaazexaan kun. Waraanni bilisummaa Oromoo addawwan waraanaa kibbaa fi lixaan injifannoo guguddaa galmeessaa jiraachuu gaazexaan kun gabaasee jira. Gama kibbaatiin godina Gujii kan dhuunfate yoo ta'u gara caalaa godina Booranaa qabachuu himee jira The Nation Africa. Sababa Booranarraa lafa dhuunfachaa jiranii fi daandii guddicha cufuuf jiranis jedha. Waraanichi karaawwan guguddaa kan akka daandiiwwan naannoo Amaaraa Oromiyaa wal quunnamsiisan cufuu akka tarsiimoo waraanatti qabatee jira jedha gaazexaan kun. Torban darbee karaawwan sadi naannoo Amaaraa Oromiyaan walitti fidu cufee ture jedha. Waraanni kun humnoota Tigraay waliin tumsa tolfachuu kan gabaase gaazexaan kun immoo mootummaa Abiy Ahmediif qormaata jabaa ta'aa dhufee jira jedha. Mootummaan humnoota lamaan shororkeessitoota jedhee ramaduu ni eera gaazexaan biyya Keeniyaa Nation Africa. Odeessa Oromiyaa keessaa yoo baanu magaalaa guddittii naannoo Amaaraa Bahar Dar dabalatee magaalonni naannichaa akka Gondarii kanneen biroo sochii namaa sa'aatiidhaan daangessaatti jiru. Magaalaa Bahar Daritti qaamolee nageenyaan alatti galgala sa'aatii 2 gabarii sa'a 12tti sochiin kamuu dhorkamee jira. Ugurri sochiin kun hagayya 14 bara 2021 galgala sa'aatii 2 irraa eegalee kan labsame yoo ta'u rakkoon addaa namni mudate qaama nageenyaa beeksee socho'uu akka danda'u bulchiinsi magaalattii beeksee jira. Namni labsii kana darbe socho'uu argame tarkaanfiin akka irratti fudhatamu bulchiinsi magaalattii gama marsaalee hawaasaan dhaamee jira. Akkaataa labsii kanaan galgala sa'aatii 2 booda manneen daldalaa fi bashannanaa akkasumas konkolaataan socho'uu hin danda'u. Qaamolee nageenyaan ergamni kennameefiin alatti namni kamuu meeshaa waraanaa qabatee argamuu akka hin dandeenye akkanumas gaddaa fi gammachuus dhukaasuun akka heeyyamamne himamee jira. Guyyoota muraasa darban humnooti Tigraay gama kibbaa fi kibba lixa Tigraayin magaalota naannoo Amaaraa garaagaraa to'achaa akka jiran himamee jira. Qondaalli olaanaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa humnooti isaanii magaalaa naannoo Amaaraa Nifaas Mawucaa jedhamtu ga'uu fi fuulduratti imalaa akka jiran marsaa hawaasaa irratti barreessanii jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa magaalonni isaa humnoota Tigraayin to'atamuu ni waakkata. Inuma kibba Gondar Gaayintii fi Walloo Kaabaa naannoo Waldiyaa fi Marsaatti raayyaan ittisa biyyaa fi humnooti Amaaraa humnoota Tigraay irraa miidhaa jabaa geessuu dubbii himaan naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunaa himuun miidiyaaleen biyyattii gabaasanii jiran. Bulchiinsi magaalaa Bahar Dar jiraattonni magaalaa isaanii si'aayinaan naannawa isaanii akka eeguu ergaa dabarsee jira. BBC wabeeffanne. Mootummaan Biltsiginnaa odeeffannoo sobaa facaasuudhaan uummata dogoggorsiisaa akka jiru baramee jira. Yeroo biyyattiin wal waraansa raafamaa jirtu kanatti mootummaan Biltsiginnaa waraanicha ilaalchisee odeeffannoo sobaa akka faca'u caasaa mootummaa fi dhaabbilee miidiyaalee isaatiif kallattii kaa'ee hojjetaa jiraachuu beekameetu jira. Haaluma kanaan Tigraay keessatti magaalota bilbillii fi tajaajilli quunnamtii biroo keessatti gurame maqaa waamuudhaan akka waan waraanni Biltsiginnaa lolee qabateetti gabaafamuun sobaa fi qaama burjaajii kanaa keessaa tokkodha jedha maddi odeeffannoo keessoo mootummaa Biltsiginnaa irraa arganne. Tibbanas waraanni Biltsiginnaa magaalota Tigraay kanneen akka Kooram, Ambaalaagee, Maacoo fi Laallibalaa qabate jedhamee ololli karaa qacaramtoota mootummaatiin odeeffamu soba adii ta'uu fi olola siyaasaa dogoggorsa gubbaarra gad buufame ta'uu OMN mirkaneeffatee jira.
Kaayyoon olola sobaa kana facaasuus dabballoota sirnichaa rifaatuu guddaa keessa seenanii jiran jajjabeessuu fi uummata ittiin burjaajechuuf kan tolfamedha jedha maddeen keenya. Dabalataanis olola injifannoo sobaa kana kan saaxilu ammoo suuraalee injifannoo waraanaa Tigraay jedhamanii maxxanfaman karaa wal dhiyaa ta'een miidiyaalee mootummaa bilisiginnaatiin facaafamaa jiraachuudha maddeen keenya kan agarsiisan. Yuunivarsiitiin Dabra Maarqos leenjii waraanaa bu'uuraa jalqabe jechuu himee jira. Naannoo Amaaraa godina Gojjam Bahaa magaalaa Dabra Maarqos keessatti kan argamu yuunivarsiitiin kun barsiisotaa fi hojjettootaaf leenjii waraanaa kennuu jalqabuusaa karaa miidiyaa hawaasaa himeeti jira. Barsiisaa lolaa barsiifna ka jedhu dhaadannoon leenjii kanaa hanga adda waraanaa deemnee bilisummaa uummataaf ni qabsoofnallee jechuun ibsa baase kanaan himee jira. Leenjii waraanaa kun pirezidantii yuunivarsiitichaa dabalatee hojjettoota yuunivarsiitii Dabra Maarqosiif dilbata darbe hagayya 15 kaasee istaadiyoomii Dabra Maarqos keessatti kennamuu jalqabe. Yuunivarsiitiin akka jedhetti leenjii waraanaa kun barsiisota maraafuu ni kennama. Leenjii waraanaa kun akkaadamii poolisii naannoo Amaaraan mijeeffamee jedhamee jira. Dhaabbata barnootaa olaanaa dhimma barnootaaf hundaa'een leenjiin waraanaa kennamuun maraatummaa mootummaan agarsiisaa jiruudha jechuun beektoonni qeeqaati jiru. Odeessaa maddeen alaatiin xumurram. Waraana waggoota 20 booda loltooti Taalibaan masaraa mootummaa Afgaanistaan Kaabul jiru qabatanii jiran. Kana hordofee pirezidantiin Afgaanistaan Ashraf Ghani gara Taajikistaan baqatanii jiru. Kanaan kan aaran pirezidantiin duraanii Yuunaayitid Isteet Tiraamp pirezidaanti Joo Baayiden aangoo gallakkisuu qabuu jedhanii guyyoo waariyoo gabaasa maddeen garaagaraa qindeessee jira. Weeks of gains by the Taliban across Afghanistan, taking province after province. Yaa'u matrii kabajamaa bakka gareen Taliban kakawweettamantu dhufte qiyaama booftu bakki dirri Kaabul barbadaa'e namedduu lubbuu dhaboof biyyiti waggoota 20 oliif ijaarbaddan aangoo jibbaachuuf murteesse jira. Eetun duubanaaf murte jajjabdu turte garuu Taliban na fonqolchite dhukaas bantee uummata miiliyoona 6 balleessitu magaal Kaabul barbadeessite bakka rakkoon jabduun dhalattuuf namooti wal fixanii fuula dhangalaan naftitiyyaan biyya baqachuuf filadhe jira. Gareen Talibaanam waraanaaf wanteellesii tarka qaba. Amantummaa kabajaaf qabeenyi uummata biyyiteennaallee namarra jalqabe harki Talibaan waan jiruuf naan hin beekinaa. Eegdee baattu baattan hin beeku. Ammonne uummata qabachuu isaaniirra shakke guddoo qaba. Namoonni baay'een soda nageenya kee jiraachuun isaanii mamin qabdu. Ammoo gareen Talibaan akkisanii cuftisituuf erga dabarfaadha. Pirezidaantii Afgaanistaan ka Talibaanaa tiqilee keetta Ashraf Ghani jedhe laf gad lakkisu loltoota Ameerikaa hordofee waggoota 18 booda jalqabdii agayyaa kan keessa ijoolleen Usaama bin Laaden of Al-Qaayidaa kutaa bulchiinsa biyyattii 34 keessa 26 ol qabachuun dirgudda Kaabul fuuldeeffachuun shaagusaatti dhaabate. Adoolteen buliin garaagarummaa sa'aatii 2 keessa magaalota Afgaanistaan kanneen seensa magaal gudditti Kaabul irratti argaman kanneen akka Kunuuz, Saarepooliif Talogaan qabachuun erga kan jetti dabarseeti. So breaking news out of Afghanistan again, where the Taliban has captured the northern provincial capital of Kunduz. Loltooti ta'e warbaqachuu barbaadan cufa harabanaaf kadheetaniiti. Abbootiin lafa waggoota 20 booda waan dachaateef gaantoti Ameerikaaf warri lixa waliin taatanii lolaa turtan cuf dafaa godaana jechuun erga dabarseeti. Buufati xuyyuur biyyattii illeen sa'aatii muraasa keessa baqattootaan jaanjaa'e. Akka namni walgatuuf dhiigni qulqulloota lolan barbaada kaje pirezidaantii Ashraf Ghani immoo darsaa firbi waan qabu guurrachuun taajistikkaan keessa baqate. Boom Taliban rasaas tokko don dhukaasi masaara mootummaa qabachuun erga kan jetti dabarfaate. Afghanistan has new masters. 20 years after their first experiment in power came to a shattering end. Sa'aatii lam keessa mootummaa cundhur kanaanii balleessuu mootummaa taane jira. Kun seen addunyaa irratti ta'e hin beekneef duuniyaa qofa irratti adon taane akhira keessallee ittiin boonka jedhu qondaalee Afgaanistaan Abdul Ghani Baraada. Hojiin jajjabduun sa'aatii kanarra qabde waan nurra eeggamtuuf jabaan hojjan jechuus Aljaziiraa gabaase. Loltooti si Afgaanistaan keessa baasu si hordofee Ameerikaa warroota waggoota 20 oliif si waliin hojjechaa tur godaansisu jalqabu torbe dabree gabaasaa tur. Balalli marsi jalqabaatiin namooti 221 ta'an Ameerikaa kutaa Virgiiniyaa qubatan yoo ta'an warri kun waggoota 20 darbaniif Ameerikaa waliin ta'uun Talibaan duulaa turan. Amma duub gareen Talibaan lafa gad lakkisu Waashingitan hordofee biyyatti waan dhuunfatteef warri Ameerikaa waliin hojjechaa tur cuuf lubbuu ofiitti sodaatanii madhamaatii waliin baqachaa jiraachuu Associated Press qabaa jedhe.
The US plans to withdraw all its troops from Afghanistan. Waggoot diddamaan booda lafgadalakkisu waraana Ameerikaa kan hordofe qiyaama uumamteewwan gubat khafakkaa pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Ab Doonaald Tiraamp. Pirezidaantiin amma baalli harka qabu Joosef Baayiden Juunar Talibaan dheechuun Ameerikaa gudditti addunyaa dura waan salphiseef aangoo gad lakkisee ba'uu qaba jechuun dhadhaate. Irra guddaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii abbaan Antonio Guterres mirga ilmaan namaa kabajamu nageenyi uummata eegamu. Talibaan gargaarsi namooma dhaqqabu hojii guddootti irraa eegamaa yoo jedhu biyyootaaf dhaabbileen idil addunyaa hedduun garuu jabdu muddamuun dippiloomaatotaaf hojjettoota isaanii geejjib lafaatiif samiirraatiin godaansisuu jiru. Talibaan yookaan Paashtoon afaan Oromoo yoo jijjiir barattooti maqaa isaaniiti. Talibaan akka inni warra faranjootaa bar 1990 xeellaf gadalakkisu warra Sooviyeet Koominist Raashiyaa taansite kadhalatti yoo taatu. Loltooti kun bar 1991 haga 2001 eegee Afgaan bulchiteen duuba dhukaas garee Wasaama Bin Laaden fulbaana keessa Ameerikaa irratti tolcheedha. Haa Seepteembar 9/11 jedhamuun Ameerikaan Talibaan Alqaayidaa walitti hidhata qabdi jettee yabdu taaroon loltoota hedduutti ergite lafaate balleessuun angorra kaaftee mootummaa dhibee hundeesseen. Eegisuunis Talibaan dhaabbachuu mootummaa Afgaanistaan kan waan hin fudhanneef the counter attack yookaan waraan ofirra qolachuu adeemsisuun Ameerikaallee waraan dhibirra yayyabde shoror keessa jechuun moggaafte. The Taliban, the hardline Islamist group that ruled over Afghanistan, had sheltered Al-Qaeda and its leader Osama Bin Laden. Dabbaastile olaantummaa Ameerikaa mormite qawwee qabatte haatina meddu jeesoon dhuguma deessitoo fillee akkasum dhumachaa turte. Waraa waggoot 20 oliif godhameen Talibaan jibbaatu falmachuun Ameerikaa waa lubbuu qabde dadhabaan. Dhumirraddu biyyiti Joosef Robinet Baayiden Juunar Ameerikaan haala ajaa'ibsiisa ta'e waraa waggoot 20 oliif Talibaan waliin gooteen booda Kaabul gad lakkisuun baqachuuf murteessuun ijoo miidiyaa addunyaa taate. Talibaan immoo laf gad lakkisu Ameerikaa kan hordofe biyya Shiraaf Gaanii Afgaanistaan raasaa waan turteef namooti 100 caalan Ameerikaaf neeto gargaaranii Talibaan waraanaa turan baqachuuf galmaa'u isaan armaan duri isaan teemne. Waraan guddaa guyyaa kaleessa milishoota Talibaaniitiif mootummaa Shiraaf Gaanii jidduu godhameen ijoolleen Osama Bin Laaden yookaan Bin Laaden of Alqaayidaan guutuma guutuu kutaa bulchiis biyyattii dhuunfachuun magaala Kaabul marsitee masaara biyyaalessa weerarte. After 20 years, it was a hostile departure for the United States from its Kabul embassy. Waraan kaayotiif waraanangoo waggoot 20 booda Ameerikaan mo'atamuun alaabasii gad buufte fannisuuf dirqaamte. Abdul Gahani Baraadaatiif Ashraaf Gaanii Talibaaniif mootummaa biyyattii Paashtuu yookaan Talibaan gar masaara mootummaatti pirezidaantiin biyyattii Abdul Gahani Baraadaa gar baqattummaatti taphni waggoot 20 godhan. Waraanni lubbuu namoota hedduu nyaateef Ameerikaan irra Outside the capital, the Taliban are consolidating their grip. Daawwattoota oduuwwan isaati kanaaf qabanne goolamneetu jirra qophiileen keenya itti fufuu daawwadhaa.